jiru qabatan gaafa birrii miliyoona fi qabsiisaa jechuun nama qaba birrii miliyoona fudhata hundi nu qabata namni keessaa maal biraa oromoo keessan cim jedhe birrii qabamillee beekte masalillee oromoo gabbaasaa jechuun barbaade oromoo biraa illee ummanni wallolle yoo barbaaddan barka ofirraa dhoorga ummata duriyyee maqaa keessan ganda bu'ee ummata jeequban ijoollee qabugan oromoo waliin naqugan ofirraa dhoorgaa jechuu gara lubbutti isin oofaa jira jechuu barbaadee beekaan agarree sila gurdaan duuba taa'ee ilaalaa jira jechuudha. Beekaan jaraa kingaa amma diinfaa nama qubee afaan oromoo barreessee hin beekne jechuudha. Kanniin jechuudha beekaan isaa abdii bilisummaa fa'a kanniin jechuudha. Innaa beekaan jara kasaan duuka deeman jara masakee deemu kanniin jechuu bara. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يروح شبكان كبير نفقة. يروح سكالك نجاجي. نجاتو. أبار زون جرام. أما ديبيته. Ada. Arsa mana sabona kota pun. Dagai. Ayah kau. Umat saya besar. Jualan kena cu. Gara mana karena arsa kota coba kena support bola ni. Bola mana sabona kota ni. Ya ada kuma jam. Umari orang beradaban ni. Umat saya beradaban ni. Karena arsa juara luka juara jalan. Ya, itu asal orang berbeda. Tadi Fat sawata kasih imu berbeda. Apa kena sanggar-gara? Apa kena samboda? Arroyo si apa kena sanggar-gar siftani? Namoota hedduutu isin dhufa. Maaliif jennaan namoonni nyaatame Oromoo kutaa kudhan keessaa dhugaa sitti maali. Kanaaf abbaa kena sanggar sisan nama ammoo hadduu nyaatte fiddanii yoo jettan anallee ijoollee kan sanii nyaate anallee ijoollee kan sanii nyaate illee kana tartiibaan isin dhufuta. Dhugaan isinitti himaa jechuudha. Maaliif jennaan ijoolleen jaasasa qabdee warraa fudhatte hin dhabe. Ijoollee biyya kanatti maafiyaati. Ijoollee biyya kanatti maafiyaa irraa dhumaati. Diigalee Oromummaa miti, Arsummaa miti, Jimmummaa miti, Wallummaa miti. Oromoo argite guutuu waa irraa fudhatte. Diigalee dhugaa sitti maali? Biyya kana keessa ijoollee nama jaarsisan irraa waa fudhatte hattuu gurguddaa beekama. Kun ammoo har'as jaarsisa yoo kofaltamu turuuf ka biraatti dhufa. Boruuf ka Jimmaatti dhufa, boruuf ka Wallootti dhufa, boruuf ka biraatti dhufa. Diigalee namni kaasuu hin danda'u. Mootummaa ta'e malee. Abarso. Nutamman beena kana maraan beena tuutii waa wallaallee miti sillee jiru namni kun nama guddaa akka tiyyatti illee ni dhufa. Kana booda fudhannu beeke kan dhufu. Jaarsan gargaarinaa jechaan jiru. Lakki ka hattuun tokko bakka takka teessee mallaquma kana ilmaan Oromoo irraa hattuufi arsiin guutuun tumamuu qabdi, arsiin guutuun arrabsamuu qabdi, arsiin guutuun xiqqaachuu qabdi yoo ta'an kun fudhataman qabu. Isaan hin jenne mutama biraatiif dubbachaa jira. Har'a jaarsa gargaaraa No, jaarsa kana booda birrii wayii gurrun jiru kan jaarsi kun nama guddaa nama abbaa keenya ta'uu jennee rammadanne malee akka namni wal zara kun beeka biyya sani abbaan fedhe walaa zara kun gurru nu jammaachi yaada isa dhaqanii bakka namatti nama zara kutan yoo dhiira ta'a kottaa isin achi dhaqaati gaccamaani birrii wayii dhuga isin kennu asirraaf garuu jaarsa kana ni qarqaarraa jechuudha. Jaarsaanillee gargaarinaa jechaan jiru jaarsaanillee hamilee qaba gargaarisa. Jaarsi gargaaramu hamilee qaba. Boru isinitti asiyaa. Maaliif abarsoo maanni beekta? Dhagaye. Wallaahi jaarsaa miti kabajaan ijoolleen sun wajjin ta'anii sii kennanii lolan barbaannu jedhan sunuyyuu hedduu takka dasna jedhu si kabajanii taa'anii wallaahi dhugaa siin jedha jaarsa nama guddaatu qabee miti rabshaa kan barbaadin nu kabajanii taa'anii jedhan saniifu waan barbaanne yoo goone dasna jedha akka mataa kiyyaatti maaliif kabajaa nu kabajan jechuu isaanillee nama qabu jechuudha. Waan akkasii kaasa ilaala. Hattuun ganda mara keessa jira. Fakkeenyaaf Hussein Maabaraa nama Harargee. Ilmaan Oromoo miliyoonaan nyaata miti. Gaafa anillee ol ka'ee nama obboleessi kiyyarraa Hussein Maabaraa buufatee jira. Mallaqa irraa nyaateera. Narraa nyaatee Harargee qabee irraa buufachuu qaba yoo sirrii miti jechuudha. Hattuun ganda mara jira. Siigalee danda'uun ammoo Hussein Maabaraa san dhaqee irraa fudhachuu. Akkuma agartee ijoollee nama waatitti nama cirataartu kana. Siigalee waatitti nama irraa buufattu kana jechuudha. Lakkii sanii jecha arsii guutuu qabu qaba.
ilmaan fixu sun nama fixu sun 50 gaafatu suni fakkeenyaaf nama mallaqa sanii jedhee harargee qabuu qaba. Mallaqa ijoollee saniitii jedhee harargeen lafaa fixuu qaba. Maal laa akkasitti hin fudhatina. Hattuu arsiin ergamtee nama irraa jiran wanti as keessa biyya kana keessa sii gale. Kanaaf ammoo tu dhageeffadha. Jara Walloo na dhageeffadha. Walloo dhiisa baay'ina waliin hin haasa'e. Abarso. Bannaate diinee jirra akka maqtaan martuu ati wajjin nama qabee jaarsa kana boodan gargaaraa achi booda abbaan barbaadu dhaqee nama irraa fudhatu sana ofirraa baasu ganda bakka bu'u adduun ganda bakka bu'utu inni warri Oromoo daran warri Oromoo zarafaa jiru ufii bakka bu'aa Oromoon ofirraa dhorgoo barbaade wal ta'ee jechuu barbaade jaarsa bira aadaa bakka bu'uutu guuttaa sabboonaan wayita bane. Galatoon Barso. Okay, galatoon jedhu. Oye abbaa shuraa gisee takka dubbata haasaa jidduu waa dubbadha. Tokkoffamee ijoollee Walloo tana laala. Nama tokko wayii xiqqoo yoo keessaa barumsa qabaate Walloo mucaa jiillee jedhee baafata. Kabiraallee dhaqeetuma maqaa isaa sallaalee Walloo mucaa jiillee. Takka maqaa biraa ka baafatu argite araadaa maalii? Araadaa Walloo, araadaa istaayilii maqaan beektu ko barumsa beektu. Ka maqaa tokko baase ka tokko Walloo jiillee jedhee baafate dhaqee achumarraa laaltee Walloo jiillee itti guutan. Kunillee Walloo jiillee. Guutuun Walloo jiilleeti. Maqaa jarbaatii barumsa yana araadaa istaayilitti baafachuu hin dandeettu. Wallahi dhugaa siin jedhe. Meefidiyas nama araadaa istaayil jedhee maqaa garaagaraatiin baafatu. Hin jiru jechuudha. Walloo mucaa jiillee. Tokkotu beeka wayii akka sanuu kutaa lama barate na fakkaata. Sun maqaa mucaa Walloo jiillee dhee baafatan guutuun isii kalas. Walloo jiilleetiin baafattee. Kabiraa barreessuu hin dandeettu. Kana dhugaa rabbi dubbachuuf taazzabee dadhabee jechuudha. Isuma dhugaa itti fufi barii barraaqqa. Isuma dhugaa dhaqa alaala ijoollee kun dhugaa. Anak kemataa jiraate maammee tokkotu baafate sanillee maammee Walloo sila martuu baafate rabbi dubbachuu itti fufi lolle akka dhaabanne lolle akka itti fufu ijoolleen baatee dhiifte ijoollee haa qalanii nyaatan akkuma duraan gartee garsiisuudhaaf ol bahan sanitti akkasumatti haga dhumaatitti haa deemu kadhatinaa namallee gaafatinaa takka irraallee dubbatinaa. Alhamdulillahi rabbil aalamiinii miti mucaasan osoo inni ka du'e fedhu dhiise alhamdulillahi isin galfattan kun sirrii miti yaa. Ma alhamdulillahi jettan fakkeenyaaf mucaan sun du'e dhiise isaan qabatanii ijoollee tumaa jiran. Akka nama tokko mataa keessatti afoo jiran. Kana kago immoo wallaalaadha malee ijoollee Wallootis dhiira jeegna hedduu beekna. Anamma kanneen amma Kamaal Kiingii fi maalii isin baantan kana takkaan dhageenne asumatti arge malee. Asumarratti arge malee. Wallaahi lafi takkaan dhageenne nama akkanaa kanneen hin dhageenne. Abdii bilisummaa Oromoo ka jettan sun kan eeggatta asirraa wannu irraa iyyuu tokko tiktook irraa iyyee waan haa kennaa jedhee iyyuu tokko na fakkaata. Namni nagayaa dachii rabbii jira. Gaddiisan jirti ijoolleen. Kunniin gartee mataa ofiitiifuu kitaaba nama godhanii wanna haasaanillee jiru waan ta'eef lolli yoo itti hafuufu jedhaniis akkanuma itti hafuufu haa itti deemu. Ka fedhe nama haa qabu. Kanuma chaaf. Galee. Kanaaf dhaabbatee dhiisee dhaabbate haa dhaabbatu.